Karena aneh nalnya ya, moga turada, aneh nalnya nasi aja. يا حاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جل نبي رياض جل. يا أنا جل الله لو سمحت كله بالاتزان الجن ما جرى. selalu aneh di betani polisi agak rabu itu kamu arah kamu berarti kamu kabineti ya dulu manu aja kamu kabineti lalet tujuan karena aneh di berarti assalamualaikum مسلم هي نفس الأعمال التي تنتج من الكافر أو من اليهودي أو من المشرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube channel Arafee Tubjirra jirtu isin jennee jira. Arra maal qabatanii dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu. Aanee jaalalaa jiru obboleettiin isaa dheeyitee ilaaluuf. Viidiyoo tana dura obboleettiin isaa gad dhiiftee irratti maaliif bira dheeyitee hin laalle maaliif? Hordoftoota kabajamtoota kan jechuun illee viidiyoo hedduu qabanne isiniif hin dhufne isinirraa turree jirra dhiifama nurraa ta'a. Baay'ee rakkataniif inshaallah bismillah aanillee ni fayya rabbii yoo taate ni fayya inshaallah bismillah akkas jechuudha viidiyoo isaan haleessa dhaqanii laaluudhaaf deemu jiran walumaan haa laaluun isin jaa karaa mana aaneetti deemu jiran Karena kan aneh nalnya ya, moga turada, aneh nalnya nasi aja. يا حاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جل نبي رياض جل. يا أنا جل الله لو سمحت كله بالاتزان الجن ما جرى. akkana fakkaataa jechuudha akka isaan itti deemanii ilaaluu jiran jechuudha mana aaneetti deemanii ilaaluu jiranii aaneen ammallee wayyaa hin dillaa rabbiin haa fayyisuuf aanee rabbiin dhukkuba irraa haa dhaabuun isiniin jaa warri du'aa gootanii fi karaa amantiitiin nu barreessaa turtanillee hedduu takkalatooma garuu immoo namni tokko uumamaan jechuudha akkuma beekamutti waa walitti godhuudhaan wal miidhuudhaan obboleessa miidhuudhaan waan hin barbaachifneef hordoftoota keenya jechuudha waan takka wanni akkasii hin barbaachisu isinirra namni tokko gaafa waan akkana hamaa akkanaa namarratti yaadu itti yaadeetii miti namni obboleessa miidhe akkuma namaaf miidheeti garuu alhamdulillah aaneen inshaallah fayyumaaf ta'a ammallee jechuudha irra deebinee viidiyoo saahibni isaa dubbatu sana walumaan waa dhageenyu saahibni isaa obboleetti isaa wajjin bira dhaqanii saahibni isaa biraawoo silaa dhabamne akkasitti jechuudha yaada obboleessa saahiba aanee gaafachaa jiran kana walumaan waa dhageenyu Nutilleen gaafa ammaan tana isin deebinee jirra viidiyoo ajaa'ibaa gaa viidiyoo hedduu takka gartee garaa nama nyaattu isinii qabannee dhufne aaneen jaalala kunoo haquba qabdan akkuma duraanii jira jechuudha obboleeyyan kiyyaa hirrii barraa hin qabu kunoo sossooseetillee isin dhageessuu danda'a aane boo waljii boo obboleettii ta'e garree waljii laali laali boo Akkam jirta? isaati jalla Maal dalaguu jirta? Maal dalaguu jira? Sibira taa'aa jira sirraa lolufne. maal nyaata Waan nyaattanii maal wanni nyaatanii? nyaataan kan lamee iti keenyasiin jee obboleettii ta'etti dhufee fayyisaati kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya gadaan jechuudha baay'ee takka aanee irratti rakkatee baay'ee takka tahaa waan fedhe taa'afi ture wallaansa isaatii fi waan hundarratti hanga obboleettiin isaa ittiin dhufinii fi kana durallee jechuudha baay'ee takka jechuudha gaafa inni gaaratti baqatee gaara qabanii fidanii illee alhamdulillahi rabbil alamin gadaan nama gaariidha nama akkasuma aaneellee saahiba jechuun saahiba dhugaa jechuun saahiba akkanaati asirratti dadhabee waan hunda siif ta'e waan ilmi namaa namaaf ta'u ta'eef jechuu gadaan maashaallah tabarakallah saahiba jechuun akkanaati garuu obboleeyyan kiyya namni karaa amantiitiin gadaa mucaan sana jechuudha nama gaariidha jettanillee baay'ee takka galatoomaadha gadaan jechuudha mucaa saahiba jechuun akkasiiti jeetii yaada saahiba akkasii namni qabu jechuudha waan feetallee yoo taate siif ta'a waan rabbii gaditti waan ilmi namaa ta'u jechuudha ilmi namaa jechuun rakkoo fi bal'oo keessatti waliin qabatee hanga rakkoo san keessaa bahutti jechuudha waliin taa'u qabaa jechuudha ilmi namaa tokko yoo dhukkubsattee yoo harakkattee yoo harakkoon guddaan si qunnamee jechuudha rakkoo san si wajjin qooddachuu baate namummaa keessa hin jiru jechuudha nama jechuun rakkoo ati qabdu si wajjin qooddatee
yoo dhukkubsatte si wallaane yoo rakkatte rakkoo si baafnaan waa takka waa'ee namummaa guutee jira. Kana achi rabbiitu namaa guutaa jechuudha. Inshaallah bidinillah baay'ee takka galatoomii asumaan siin jenna. Gadaan baay'ee takka nama gaariidha. Baay'ee takka galatoomii obboleessa kiyya. Gizee obboleettiin isa aaneelleen dalagaadhaaf mashquula taatee namni kun nyaatee dhugu malee hin jiraatu akkuma isiin jettee jechuudha. Nyaatee dhugee akkasuma waan inni ittiin jiraatullee waan ittiin dawaa bitatullee isiin deemtee daleetee itti fiddi biyya namaatu biyya Yaman kanatti baay'ee rakkoo waan ta'eef akkasitti hanga isiin itti fiddullee gadaan biraa hin deemu baay'ee takka nama jajjabaatee nama jabaadha jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Gadaan galatoomii isiin jennaa komantiidhaan warri gadaan haa galatoomu saahiba gaariidha jettanii baay'ee takka galatooma asumaaniin. Jira jechuudha bariyyaan kiyyaa hirriba irraa hin qabu kunoo sossooseetillee isin dhageessuu danda'a. Ale boo hojii boo bareechiteen garree hojii ilaali. Ilaali boo. Akkam jirta? Maal dalaguu jirta? Waan dalaguu jira sibira taa'aa jira sirraa lolu dhufne. maal nyaata? Moo nyaattanii maal Wanni nyaataan kan lamee iti keenya siin jee obboleessiteetti dhufee fayyisaa teessa. biyyarraa? Akkoo biyya maadhaan dhufee gubaa sirri ilaalimee achi ilaali. Hojii ilaali siin jeme. Hojii gabbaan hojii siin jemmaas. Aane. Dhiisin lolini dhiisin dha'ini mee? Hirrii barraa hin qabu kunoo sossooseetillee isin dhageessuu danda'a. Aane. Boo. Fakkaatee jechuudha haasaan isaaniilleen garuu immoo namni obboleettii wajjin dhalate obboleessa obboleeyyan waa garaa tokko qofa miti. Gadaan garuu nama baay'ee takkas keessatti galata qabudha. Tanan duras jechuudha waan baay'ee tokko irratti ta'e wallaansa isaa irratti hedduu takka haa galatamuun isiniin jaa. Hordoftoota kabajamtoota keenya egaa kana fakkaata viidiyoon teenya hamma viidiyoo biraa qabannee isin dhufnutti nagaan nu tura isiniin jaalladhaa koomentii fi warri karaa keessaatiin dawwaltanii yookaan bilbilaan akkasitti aanee wayyaa'ee jiraayee akkami wayyaadhaayee jettan baay'ee takka galatoomaa isiniin jaalladhaa. Kanaaf viidiyoo irraa kana fakkaata nagaan nu tura hamma viidiyoo biraa qabannee isin dhufnutti.